Mucaajee shanii biyyatti gattee dhuftee boossi yeroo hunda shinti beetii galtee dhaggeeffadhaa waan kanaan gadhuma wallahi laazimisuma dhugumaati manuma hojjedhu kana jechuudha. Yeroo hunda boossi gaafan gaafadhu natti muu hin barbaaddu garuu immoo boossi kazaa yeroo hunda boosee mataaf hin dhukkubsiniitiin jedhee rakkinni yoo jiraate anatti muu yoo hin barbaanne niitii keetti madaamii keetti siif himaa jedheen naanii alana sodaattee natti himte jechuudha. Itti himiniiti wanti ta'e akkana jettee natti himte maal natti himte eerumtee Dubaay waggaa 2 hojjattee galtee eerumte bultii qabattee nama bultii qabatte kana wajjinii waggaaf 6 wajjin jiraattee mucaa argatanii kazaa birrii siin fuutee galte kunis dhumee jennaan inni sii kana dhiisee mana ariitee mucaa 3 wajjin jechuudha. Warra biraa fuudhee isiin kun mucaa si fudhattee mana haadhaatti galtee gaafa mana haadhaatti galtu mucaa wajjin jibbanii maatiin siis gaafa jibbanii dhanuu piroosesii kara suudiitti deebi'uudha jechuudha. Jara dhoskitee piroosesii fixattee mucaa 5 irratti dhiiftee kara suudii kana deebite dhufte jechuudha. Hamma kara suudii kana deebitee suudii kanatti deebitee erga hojjechuu jammartee hamma 5ffaasiidha jechuudha. Innaa 6 gidduutti maal ta'e beektu warri inni fuudhee jedhe suni qodaa mana keessaa guurrattee bakka inni hin jirretti baddee gaafa jettu abbaa manaasii jalaa jechuudha. Achi baddee gaafa jettu karaa lafaatiin kara suudii kana dhufee jechuudha. Inni dhufee dimbarii irratti qabamee akkas qabamee jira birrii naa ergii jedheeni duraan asabaa mucaa wajjin ari'atee jira manaa. Mucaa wajjin ari'atee siin rakkina meeqa keessa baatee dhuftee suudii kana keessee suudii kana ergi dhuftee 5ffaasiidha. Kazaa birrii 3 dallaalaadhaa ergitee kan ittiin dhuftee jechuudha. 5 isiniin jedhee jira. Birrii 2 ammoo namticha kana ergite. Namticha abbaa manaasii mucaa wajjin ari'atee bakkeetti gatee warra biraa irratti fuudhe jechuudha. Birrii 2 isaa ergitee dimbarii qabame sana irratti akka inni gadhiifamu jechuudha. Tariitiin beeku garuu akkasaa birrii yoon kaffalleen darbamu natti fakkaata. Kazaa maaliin jedheen namtichi kun akka kana si rakkisee ture waan danuu si godhee jira akkati natti himteetti akkamitti birrii ergitee naani birrii kan hin ergeef isa jaalladhe osoo hin taane jette abbaa mucaa kootii waan ta'eefi mucaan koo gaafa guddatee jedhee abbaan koo meerra jedhee na gaafachuun isaan oolu kanaafi jette. أي ركو والله العظيم أي ركو واني ركو إن منقونة إنجرتي الحمد لله لكل هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالة متوتا أردفتوتا هذا جافر كم نقافة يا قاري جرتني نقوم نقا كيسني بق نقات هاتني بق نقا جراتني كنياتا ندادا وانتي قرانا منياتو شمران كي نجت شادا بيا أرما وقالما وقاسدي وقاميك هجني asigalee mallaqa sanfitnee lammata biyya ambaatti biyya baqaatti deebi'uudha. Wanni kana caalaa nama miidhu hin jiru wallahi. Haamilee namaa miidhaa, xiinsammuu namaa miidhaa. Maaliif jennaanini biyya ormaa yaani akkasii hojjannee geessinee mallaqa keenya kaan maatitti kaan firatti kaan homata itti fitnee amma bifa haaraadhaan ganaa uf duuba deebinee irra deebinee dalaynaa jechaadha. kanarrattu immoo rakko ciitto irratti fanxoo jette Oromoo yoo mammaaktu fakkeenyaaf amma mucattiin kun akka dhagayetti gaafa isii mallaqa qabdu jaarsisii waliin jiraatee waliin ture jecha gaafa mallayni isii sun dhumummoo isii dhiisee kan biraa fuudhee jechaadha. Gaafa kan inni fuudhe sun meeshaa isaa jalaa guurattee jalaa sokkitummoo isitti as deebi'ee jecha argitanii inde min soo maddabaraa unaat inde ani takata kamo dubartiin akkana illee nama arsiti dhiifama naa godha. Ilmi kiyya abbaan kiyya eessa yoo naan jedhe itti maka abbaan isaa gaafa isa dhalee mallaqa dhabe akkana gate itti maka wala yeroo garii shamarran tun gowwamman lafarra deema inde inni gaafa rakkinna gaafa ilmoo kana deettee isiin birrii harkaa fixatte gate isiin immoo gaafa inni dhufee baharaan haaduu kamaali sii godha ammallee bar gaafa birrii argate akkasumatti sii gata wallahi. Ani maji takata dubartii akkana ta'ufirraa duute osoo jirtu duute awwaalan tana na aarsiti. Ani wallahi inde ችግሩን ነው ኢንሻአላህ ገደል ይግባ. ጋፋ ani namni na barbaachisu sanitti nagate
gaafa ufii barbaade immoo natti bilbila ta'a. Baay'ee nama dhiba wallaahi ka shamarran keenya shamarran hedduu jecha akkanatti sobamaa jirtu. Isiinuu daa'ima ji'a 5 dhiistee dhufte warra ufii irratti dhiiftee dhufte haga isaa ergitu sanii warra isii ka daa'ima irratti dhiistee dhufte sanii hin ergitu ganaa ammallee isaa ergiti. Wallaahi ishee ani aboo dubartii akkana dayyuuse wallahi dayyuuse ande an dhiirsi abbaa warraa kiyya yeroo arrakkadhee namni na feesisutti keessattuu dubartiin tokko yeroo deettee jette sanitti wallahi nama isii feesisa. Moo indoom ufirraa ari'uu dhiisi yeroo akkasii sanii ufitti qabatuu barbaachisa. Inni gaafa isiin deettee daa'ima harkaa qabdu isii ari'ee isiin immoo gaafa inni Yamanitti dhufee karaa Yamanii garaa baharaatti rakkate birrii ergitiif jaanjoo ish wallahi an dubartii akkana baay'ina nyaata ana sodaate wallahi du'ee dubbinaa jedhu. Sila gaafa ani ilmoo dahee silaa namni na feesisutti ofirraa na ari'ee tabiraan irratti fuudhee sanu na ari'ee hin dhiisne tabiraan na dhiisee fuudhee gaafata inni fuudhee gattee biraa deemte natti as deebi'a inde minnoone maali ani maddabaraa isaati inshaallah dhiirti sagaltu abbaa dubarra fadeemtee kabiraatti hin heerumtu haga isa fiddu kabiraatti heerumtee mindoom kabiraan fiddu akkuma inni isii dhiisee kabiraa dubartii biraa fideetti inde ምንድነው ወንድ ቦጣ ወንድ ይተካል ወላሂ ጆለም ሸመራት ሄነ በቃ ዮ ዲር ኢሳን ዲሴ ዲረ ዱረ ብሪኛ አቺሰኒ ኤርገ ቁብሰኒ ቦዳ አቺ ቦዳ ዮ ኢሳን ዲሴ ኢምቦየኒ ለሽ ቦየኒ ኢንሻአላህ ዲር ያኩመሰኒ ሰንኩት ሄዲርቲ ዲሩ መብራት ኔሩ መኒ ሀገዴበኒ ቦየኒ ወላሂ ባይና ማርሰኒ ወላሂ ለዚ እንደ እንደውም በር ኢሳዩ ከደለጌ ኢሲኛቹ ሱቀቡ moo isin dalayde isa ergisu kadalage isin nyaachisu dandenne maal godhu fuudhere wallahi ijoollee biyya ambaa teessanii isin birri keessan jaarsa keessanitti kennitanii baay'ee gowwomtanii jirtanii hin kennu wallahi leeshitti kenna warqin bitattanii hagasanii haadha abbaa keessanii ergitanii yookaan immoo baankiin kaayyattanii kanattuu dhiira amanamummaa hin qabne dhiira gaafa ati rakkatte si gatee tabiraa deemee fuudhu arafa rabbaatu billah wallahi lazim dhiirri akkanallee dhiiratti lakkaa'amte nagaruu dhiirri nagaa qaata dhabamte yeroo baay'ee jecha namni yoo heerumu leesh akkanuma callisee heerumaa osoo laallatini ani wallahi kanan na dhiba maal dhiiran lafarraa dhumame inde fakkeenyaaf dhiir tokko bar dhiirri kuni kana gaati fi badaa ta'uu isaa atitti iyyuu haasoftee ni beekta osoo humata kan godhin akkanumatti utti haasoftee ni beekta dhiira kana maal akka inni yaadu qorattee jarjartee jaalalatti seenuun alatti namni kun naaf ta'aa fi naaf hin ta'u biddeenni nama qubsu eela irratti beeksisa jedhan itti seentee erga itti seenteen booyuu mannaa osoo ittiin seenin jechaadha osoo ittiin seenin waan san ilaaluun barbaachisaadha fakkeenyaaf gad dhaabbattee yaani ati dubartiidha dubartiin bar abshaala wallahi abshaalli akka dubartii hin jiru laal gaafii hedduu isa gaafata fakkeenyaaf amma dhiira tokko yoo itti heerumu hedde fakkeenyaaf jettaanii ati jettaanii karaa deemee gala faa'u kaa'u guddeemee gala ati birrii uffata tokko qofa bitu qabda jedhiin uffanna sanii anaaf bittamoo haadha keetii bitta jedhiin wallahi yoo sii bita jedhe inni haadhayyuu hin jaalanne akkamitti si jaalata kijibaadha maaliif jennaanini homa fedhe yoo ta'e haadha dursan malee jaartiin dursan namni lakki ani haadha kiyya dura siifan bitaa akkamitti osoo ati jirtu haadha kiyya bita siin jedhe huffee kijibaadha haadhayyuu hin jaalanne akkamitti jaartii jaalatu wedha in kijibaa lakki hin ta'uutii ati jaartitii yaa uguruun dhayxuu dursee haadha tiyya natti rifattii haadha kiyyaaf godhaa haadha kiyyaaf bita yoo siin jedhe namichi sun laali haadha isaatiif eddoo qaba haadha isaatiif kabajaa qaba siifis kabajaa qaba siifis eddoo qaba ilmi dhiiraa ka haadha ufiitii kabajaan qabne na kabaja jettee sirumaa yaadin attaas binnaate dhiirri haadha ufiitii eddoon qabne dhiirri haadha ufii hin jaalanne na jaalata jette wallahi yaadin maaliif beekta haadha sadeettee hin jaalanne maaliif si jaalatame ati yoo jettu mee maaluma keessi jaalata wallahi inna fakkeenya gaafii hedduun ati dhiira tokko qoruu dandeessa calliseetuma argame maaf bakka asatatti bilishaatti biiboo hay ምን አይነት ነገር ነው ዱርቢ ዱበርቲን ሁንዲ አስባቴ
iyyitee bootti jaarsi kiyya akkana birrii narraa nyaatee jaarsi kiyya akkana na godhee jaarsi kiyya akkana ta'ee wallahi ni ulfaata. Erga jaarsi kee birrii sirraa nyaatee erga jaarsi kee akkas si godhee kalas jaarsa biraatti heerumi maal goota isarra. Yani inni birrii sirraa nyaatee inni akkas si godhee miti kan biraatti heerumi kalas. Kasirraa nyaatee san dhiisi jalan deemini maaliif jennaan ammallee deebi'ee sirraa nyaata yoo ati dalaydee jijjiirama fidde inni ammallee deebi'ee sirraa nyaata. Keessattuu ijoolleen keenna dhiirri isaan itti heeruman dhiira haraara adda addaa qabu, dhiira caatii qabu, dhiira shisha aarsu, ammallees garagaliiti dhiira kana maal inni waan akkasii kana waan kisaaraa kana taphatu ka dubartii jala fiigu. Wallahi dhiira akkasii yoo laallattan taate abadan faayidaa isiniin qabu. Birri keessan inni dubartimaa fi kisaaraa kanatti fixalaal deeme. Ati abibti shindibeetii namaa dhiitee asii faggaatee namitti mataa kee gubbaa ejjattee osoo si itti iyyitu. Kanan goone kana gootee jettee osoo isin sitti asii iyyitu osoo isin mataa si nyaattu hojjettee akkasitti fiddee ganaa waan hojjette san dhiiratti duraan ishii duraan yoo sobamtellee ijoolleen duraan akkasitti miidiyaan baay'atee kana hunda hin argan. Duraan bar tiktookiin hin jiru. Imoon kunu haga dhiyoo dhufe. Fakkeenyaaf yeroo nu biyyaa baanu sanii maal jedhamti si leeyinii moolaayinii dagadhee waan akkasii waan bakka ittuma olii bilbilanii feesbuuka kana tiktookii maaliin kun hin jiru akkanatti. Amma tiktook irratti namni waa hunda waan isa mudate himaa yuutuub irratti himaa maal irratti himaa keef gowwoomti ijoolleen amma anni wallaahi na ajaa'ibsiisa. Ka durii akkanatti miidiyaan hin babadhannee gowwooman kan ammaa garuu maaliif gowwooman baay'ee nama dhiba. Daa'ima ji'a 5 jechuun bar osoo daa'imni suni aannan isiitu hootee hin gu'in osoo foolee haadhatu hin quufin daa'imni sun biraa dhufte erga daa'imni biraa dhufte ganaa ammallee inni dhufee baharaan rakkatee isaa birrii ergiti. Jaanjoo jedhe makoodiin tokko wallahi jaanjoo keefe'anii sammuutti nama seenu ishee ani garuu sammuutti na seenu araaf araabbaatu yiblaanna wallahi lazim andi bir alsatoom andi bir an achuu garagalee isan laalu dhiiran irratti dhiira gaafa rakkoo nagate dhiiran irratti gaafa rakkoo dubartii biraa laallate akkamii achi garagalee ilaala. Wallahi achi garagalee yoo laalu abadan osoo waan fedhe ta'e dhiirri tokko bar dhiira ka jedhamu jaartii isaa san yoo waa godhuufiyyuu dhabe yoo ila mallaqaayyuu hin qabne waa isii godhuuyyuu dhabe aizosh siifin jira baqa laaltuni jechutunuu gahaadha gochuu yoo dhabe jecha. Garuu osoo gochuu danda'uyyuu ofirraa isii ari'ee isii deettetiniini unumaa keessa jirtu yani ofirraa ari'ee ganaa tan biraa fuudhee kanarrattuu mootu ganaa isiin immoo deemtee isa loo naate maafi alaa dargoomane wallahi dubartiin akkana dhuguma dayyuu seedha gowwaadha iji akkanaa kana tanuu maqaan balleessite keefe'anii sammuutu barnaman seenu inde. Fakkeenyaaf gaafa isiin rakkatte yoo biran dhaabbatiin maal dhiiralee maal abbaa warraa jettiirree kanaan inde yoo ati rakkatte bar keessattuu dubartii deette tokko namni alaatu hin gargaaramoo abbaa warraa namni alaa namni ila zara manzarii isii hin beeyne namni saba biraatu jechaadha. Innaa akkamiree inniin abbaa warraa isii inniin daa'ima kana ulfeessee isaaf deette yoo ofirraa isii ari'ee warratti galtee warri illeen immootu warri bar yeroo amma hattuma haadhumaa fi abbaan keetu jecha yoo ati waan qabaatte si jaalatan yookaan namni tokkicha bifti achi garagalee si ilaalu hin jiru siif gale wallahi yeroo ammaa kana obboleeyyanummaan ati wajji dhalatteeyyuu yeroo mallaqa irra sirra mallaqa caalsanii ilaalanitu jira. Ati immoo yeroo kana uf dagachuun hin barbaachisu. Namni tokko biyyaa ba'ee biyya ormaa keessa waggaa haganaa taa'ee waggaa haganaa dalagee gaafa asii gale rakkatee harka nama jala qabachuun wallahi baay'ee ulfaata. Hamma danda'aniin immoo dalagaa uummatu ijoolleen keenya yeroo baay'ee asii galanii dalagaan uummatan hanga birriin harkaa qabu sun umtu in ta'an. Lukaat xaxxafanii harka xaxxafanii wali darachaafatanii ta'an. Gaafa birriin sun dhufte ganaa of yaadatanii dalagaa soqallaal. Gaafa birriin sun harkaa dhumtee baqa homaa hin qabne ganaa of yaadatanii dalagaa barbaadan. Kun immoo dogoggora guddaadha.
namni tokko akkuma asii galee maa wallaahi kasala bitanii quraan bitanii gurguruu hin taane dursee hojii uummachuudha. Amma akka aadaa naannoo keenyatti keessummaa sitti dhufaa maali jetta teetee keessummaa san keessummeessa naa habibti osoo keessummaa san keessummeessuu hin jalqabin dura waa ofii keetii waa godhadhu. Waan boru yaani wanti tokko homa fedhe haa ta'uuti ilaali. Hatta maalukkuu afur shan bitteetiin mana keessatti hin horsiifanne. Amma ijoolleen gariin indee biyya arabaa ta'ee daasporaa ta'ee akkamitti lukkuu bitee dallaa kiyya keessatti lukkuun dallaa balleessi maaliif dallaa balleessi dallaafni keetii miti waan kireeffatte mana keetii miti itti laffaatee biyyaan baateettiin hin jaaratte. Walla lukkuu dallaa yoo bitatte kileen takkattiin birri 15 Itoophiyaatti birri 10 Itoophiyaatti 15 akkas jedhan. Naa haga alaa kana bittuu yoo mana kee keessatti nyaatti hoo lukkuu horsiifatte. Kanaafuu ijoolleen gariin uf jajjillee yoo biyya ambaatii galtanii uf hin jedhina uf jechuun faayidaan qabdu. Akkas obboleewwan kiyyaa namni tokko yoo biyya ambaatii gale birri sayyoo dafee hojii wayiitirran oolchin birri nama harkan teettu birriin salaabiidha nama harkaa deemtii hin dhumti gaafa birriin sun dhumti harka dha'u mannaa osoo birriin sun hin dhumini uf eeguun barbaachisaadha. Yeroo hedduu kan miidiyaa irratti as ba'ee booyu dubartii makana wallahi dubartii makana kasaba Amaaraa haa taatu kasaba Oromoo haa taatu kafeete haa taatu bakka dhiirri kun irraa nyaatee dhiirri kun akkana godhee dhiirri kun maali godhe dubartii makofa mee isin taazaba warri dhiiraa hedduun hin jirani warri dhiiraa gowwoomsee dubartii irraa nyaata dubartiin gowwoomtee kennitee bootti ara obboleewwan kiyya bakkachuu jijjiirama wallahi bakka